Hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay walloo kaabaa aanaa qobboo keessatti jiraattota ganda baadiyyaa Agamsaa jedhamu irratti ajjeechaa raawwatan jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa himatee jira. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee tuuta oduuf Baardaar keessatti ibsa kennaniin haleellaalee raawwataman jedhaman ka fixinsa jumlaati jedhan kana hawaasa addunyaaf ragaa dhiyeessuudhaaf ogeessaan qoratamaa jira jedhan. Gama biraatiin buqqaatonni walakkaa miliyoonaa ta'an hirmaannaa mootummaa naannoo Amaaraatiif hawaasichaatiin nyaata guyyaa guyyaa ka dhiyaataaf jiru ta'uu dubbatanii jiran. Gabaasa Asteer Misgaanaw Baahirdaarraa qopheessite Tujubeen kamisa torban dabree akkanatti dhiyeessite turte. Kan mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaatti ramade TPLF fixiinsa jamaa raawwataa jira jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraarra deddeebi'uun himataa akka ture ta'us ammas godina walloo kaabaa ganda Agamsaa keessatti fixiinsa raawwateera jechuudhaan dubbii himaan mootummaa naannoo sana obbo Gizaachoo Mulunee har'a gaazexeessotaaf ibsaniiru. Gama biraan yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessaa buqqaatota walakkaa miliyoonaa ta'aniif mootummaa naannichaaf hawaasa naannoon deeggarsi taasifamaafii ka jiru ta'ullee obbo Gizaachoon ibsaniiru. Dubbii himaan kun itti fufanii mootummaa federaalaan shororkeessaa jedhamuun kan ramadame TPLF lola sana kan sabaati jedhee erga labsee booda naannoo Amaaraa bakkawwan hedduu lo'ee seenuudhaan namoota nagaa ajjeesaa dubartoota humnaan gudeedaaf qabeenyaa saamaa jiraachuu kanneen arganiif jiraattonni naannoo bakka weerarri kun itti geggeessame jiraatan mootummaan Amaaraa kalabse lola sabaatti makamaniiru jedhan. Mootummaan naannoo sanaa lootee seentotaaf uummata Amaaraa miidhuuf kan hojjetan shiraawwan keessoof qaruma obsan qabu jedhan obbo Gizaachoon. Har'a waaree booda immoo sabaa himaan naannoo sanaa akka gabaasetti Gaashnaa, Staayis, Qabaroo Meedaa, Aahun Tagany, Koon, Haamusiitiif Arbat naannoleen jedhaman raayyaa ittisa biyyaaf humnoota naannoo Amaaraaf milishoota naannoon to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan ittaanaa ajajaa gargaaraa komishinara naannoo Amaaraa Bisat Geetaahun ibsaniiru jedhee jira. Kanneeniif sabaa himaalee kanneen biroon himannaalee dhiyaatan ilaalchisee mootummaan faca'aniiru naannoo Tigraay keessaa aangoo qabatee ka jiru bulchiinsa yerooti jedhus Anga'ootaaf dubbii himtoota qaama ofiisaa mootummaa Tigraay jedhee of waamuu biraa deebii argachuuf yaalii gochaa ka jirru yoo ta'u Maqalee biraa deebiin qophaa'aa ka jiru ta'uu eeranii akka dhaqqabeen kan ibsan ta'uu nuuf ibsaniiru jetti Asteer Misgaanaw Baahirdaararraa. Mootummaan federaalaa dhaabamuusaaf ka beekannaan kennin mootummaan naannoo Tigraay gaazexaan biyya Ingilizii The Telegraaf jedhamu gabaasaa baaseef torban dabre deebii kenneen gochaa gara jabinaa siiviloota irratti raawwatamu kamiinuu shakkii tokko malee kan balaaleffatu ta'uu ibsuudhaan gabaasaa waa'ee ajjeechaa naannoo Amaaraa bakka Agamsa jedhamutti raawwatame kan hundee hin qabne jechuudhaan haala isaa ibsee ture. Ibsisuun itti dabaluudhaan imannaan naannoo Amaaraa keessatti siiviloota irratti yakki raawwatame jedhu sun tokkummaa mootummootaan kan moggaafame qaama walabaan akka qulqulleessamus gaafatee jira. As Ameerikaa kaabaatti bakka bu'aa adda bilisummaa uummata Tigraay akkasumas kan mootummaa naannoo Tigraay kataan ambaasaadder Fisaas Gadoom waa'ee ibsa kanaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessanii turanii akkanatti dhiyeessinee turre. Kan mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaatti farrajee adda bilisummaa uummata Tigraayiif akkasumas mootummaa naannoo Tigraay mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa irraa beekannaan dhorkameef Ameerikaa kaabaatti bakka bu'aa kataan ambaasaadder Fisaas Gadoom kadhiyeenya gaazexaan Deelii Telegiraaf gabaaseef mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kenneen humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa bakka Agamsa jedhamutti ajjeechaa jumlaa geggeessee gochaalee garjabinaa biroo raawwate jechuudhaan himatee tureef deebii kennuudhaaf ibsa gama mootummaa naannoo Tigraay hin bahe akkana jechuun ibsan. በቅርቡ ቴሌግራፍ የሚባል የእንግሊዝ ጋዜጣ በወሎ በአንድ አጋምሳ በሚባል አካባቢ ብዙ ቤቶች ተቃጥለው ሰዎችም እንደዚሁ ተፈናቅለው ተገድለው dhiheenya kana gaazexaan biyya Ingilizii Telegiraaf jedhamu walloo naannoo Agamsa jedhamutti manneen baay'een gubatanii namoonni baay'eenis akkasuma buqqaanii ajjeesaman humnoonni Tigraay gochaa kan akka raawwatan ragaa fakkii saatalaayitiin qaba. Haaloo bahinsaaf kana godhan ka jedhu gabaasa baay'ee nama dhibu qabatee bahee jira. Naannoo sana waraansatu ture. Waraansichi eega dhumee humnoonni wallolan bakka hin jirretti jedha ibsisuun. Kanaaf gama humna Tigraayin gochaan akkanaa raawwatame hin jiru. Badiin akkanaa raawwatame yoo ta'e qaama sadaffaan qoratamee qulqulleeffamee uummanni akka beeku kanneen gochaa kana raawwatanis akka seeraan gaafataman akka taasisamu ibsa jedhutu bahee jedhan ambaasaadder Fisaas Gadoom.
Kanuma ilaalchisee dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin humnoonni Tigraay gocha kana raawwachuu ka dubbatan ilaalchisee Ambaasaadder Fissaan ennaa deebii kennan aangawoonni Amaaraa waraanni Tigraay magaalaaleetti ennaa seenan Laalibalaa diiguu fi waldiyaa gubuudhaa fi qobboo akkana gochuudhaa fi wanni isaan hin jedhin hin jiru. Fuula waraana Tigraay cilaatti dibuudhaaf olola isaan oofanidha. Kun immoo hojjetu jedhan. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraatiin ba'e kun humni Tigraay naannoo seenetti namoota nagaa akka ajjeesu, dubartoota akka humnaan gudeedu, qabeenyaas akka saamaa jiru dubbata. Gochaaleen kun immoo akka gochaalee akka waraanaatti kan nama gaafachiisan waan ta'eef humni Tigraay naannoo Amaaraatti seenee gochaalee ittiin himatamu kana raawwataa jira jechuun gaaffii VOA'n dhiyeesseef Ambaasaadder Fissaan ennaa deebisan የትግራይን ህዝብ ያንቀሳቀሰ ይህንን ከማይ እየተዋጋሁ መሞት ይሻለኛል ብሎ የተነሳ ሰራዊት በምን ሂሳብ ነው የአማራን ህዝብ በዚህ መልኩ የሚቀሰቅሰው? Uummata Tigraay sochoosee gocha kana argura waraanaa duunaaf wayya jedhee waraanni ka'e akkamitti bifa kanaan uummata Amaaraa kakaasa? Naannoo Amaaraa dhaqee gocha akkanaa karaawwatu yoo ta'e uummanni Amaaraa bifuma uummanni Tigraay ka'een ka'a. Waan raajiin kabiraan hin jiru. Tokkoon hawaasaa kan mataasaa dubartoota qaba. Uummanni Tigraay kanas ga'e gochaa xuurii irratti raawwatameef waan ta'eef naannoo Amaaraa irratti gochaan akkanaa tokkollee hin raawwatamu. Miidiyaan alaa utuu ni gala ta'e utuu magaalaaleen ni ilaalamu ta'e humni Tigraay fi uummanni akkamitti akka jiran agarsiisuu danda'u turan jedhan. Humnoonni Tigraay maaliif daangaa naannoo isaanii irra ce'anii naannolee biroo keessa seenan jechuudhaan waraansichi gara naannolee birootti babal'achuun kanneen biroodhaaf yaaddoo ta'uu isaa ibsuudhaan qeeqawwan qaamota adda addaatiin dhiyaataa jiran ilaalchisee gaaffii dhiyaateef akkana jechuun deebii kennan Ambaasaadder Fisaas Gadoom. ባለፈው 9 ወር 8 ወር ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዳልነበረ አርገው ጦርነቱ እየሰፋ ነው። ባቲሌ 8-9 dabran ajjechaalee Tigraay keessatti raawwataman akka waan injirreetti dhiisanii waraansichi babal'ataa jira. Waraansichi maaliif itti fufaa kanneen jedhanii jiran. Waraansichi sababaan itti fufuuf inni guddaan ajjechaan uummata Tigraay irratti raawwatame hanga dhaabatutti waraansichi itti fufa. Bifa lamaan. Tokkoffaa waraanni Abiy Tigraay keessaa fedha isaatiin hin baane haleelamee injifatamee ba'e. Eega ba'e boodas maal godhe? Labsii duulaa yookaan kitatii labsee jira. Biyyoota irra deemee meeshaalee bitataa jira. Mee haa jennuuti waraanni Tigraayin bilisa baaseera jedhee daangaarraa taa'u. Tigraayin akka itti deebi'ee balleessu caljennee eegnaa? Kana seerri waraanaan eeyyamu. Diinni waliigalteedhaan yookaan waraanaan hanga bifa qabatutti walfalmiin itti fufa. Nuti ka jechaa jirru lafti Tigraay ammayyuu gadi lakkifamne. Milishaan Amaaraaf raayyaan Eertiraa ammallee Tigraay lixaa keessa jiru. Bakka wal waraansaa duraatti haa deebinuu jechaa jirra. Hin baane namni kana hubatu. Achi keessaa ba'anii karaa seeraan nu haa gaafatan jechaa jirraa jedhan. Barreessaa muummicha tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterees dabalatee waraansaan furmaanni dhufu hin jiru jechuudhaan akka lolichi mariidhaan furmaata argatu gaaffii dhiyaataa jiru. Dhaabni isaanii akkamitti akka ilaalu gaafatamanii innaa deebisanis waraansi arrumatuu dhaabatee fedhii keenya guyyaa guyyaatti lubbuu qaaliitti baasaa jirra. Akka ummataatti jiraachuun waan nurra jiruuf waraansa kanatu hin fedhiin itti galle. Garuu kubbaan sun harka biyyi jira. Haalli Itoophiyaa kana booda maal haa ta'u ka jedhu irratti mariin biyyaalessaa akka waamamu gaafataa jirra. Abiy Ahmed namoota kana wajjin hin dubbadhu jedhee jira. Kanammoo tokkummaan mootummootaayuu ni beekaa jedhan Ambaasaadder Fisaas Gadoom. Addi bilisummaa uummata Tigraayiif waraanni bilisummaa Oromoo waliigaltee waraanaa tolfachuun isaanii dhiyeenya oduudhaan himamee jira. Dhaabonni lamaanuu mootummaadhaan shororkeessummaatti farrajamanii jiru. Kaayyoo waliigaltee kanaa maali jedhamee gaaffii VOA irraa dhiyaateef ennaa deebisan gaaffii VOA irraa dhiyaateef akkanatti deebisan. ጥምረቱ ምን ያህል ቁም ነገር እንዳለው የሚያሳይ ጥምረቱን በሚቃወም ሲያገር ምን ያህል እንዳንጫጫል የብልጽግና ካድሬዎች እና በተለይ እዚህ ውጭ ያሉት ጦማሪዎቻቸው ሳይቀር እነዚህ ሁለት walitti dhufeenyi sun hangam akka dhimma barbaachisaa qabu kan sitti agarsiisu kanneen walta'insicha morman agam akka waccisiise ennaa laaltudha. Dabballoonni badhaadhinaa fi biloogaroonni isaanii biyya alaa jiraatan utuu nafiin gareeleen lameen diinota keenya isaan ittiin jedhan akkamitti wal jaallachuun akka irra hin jirre itti muudhaaf carraaqu. Kan diina kooti jettee farrajje tokkoof firan barbaadduuf diina keeti maaltu si galche. Kanaaf waci isaanii waanuma eegamudha. Haala Itoophiyaan amma irra jirtuuf kun gochaa qajeelaadha warri jedhan garuu sirriidha. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna mootummaa Abiyyi wajjin wal lolaa jira.
mormii aadaa ka siyaasaaf ka biroo qofatu hin taane waraanni Tigraay diina isaa faannoo Amaaraa waraana Itiyoophiyaa kana biyyiif Shaabiyaa wajjin waraansi bilisummaa Oromoo immoo kanneen naannoo sana jiran humnoota addaa Oromiyaa milishootaaf raayyaa ittisaa wajjin lubbuu aarsaa godhe